Guyyaan kabaja sabaa fi sablammoota ummatoota Itoophiyaa marsaa 19ffaan bulchiinsa magaalaa Adaamaatti marii paanaaliin kabajame. Guyyichi akka biyyaatti marsaa 19ffaaf sadaasa 29 kan kabajamu magaalaa Arbaa Mincitti yoo ta'u, akka naannoo Oromiyaatti magaalaa Ambootti kabajamee ooleera. Magaalaa Adaamaattis jala bultiin kabaja guyyichaa tokkummaa fi sabdaneessummaa ummatootaa itti fufsiisuu fi qajeeltowwan bocaman bu'uureffachuun barreeffamni gabaabaan heera mootummaa fi sirna federaalizimii ibsu karaa waajjira abbaa alangaa magaalichaan dhiyaatuun hubannoon kennameera. Afyaa'iin mana maree magaalittii aadde Immabeet Jibbaa marii kabaja guyyichaa kanarratti haasawaa taasisaniin akka jedhanitti sadaasni 29 guyyaa sabaa fi sablammoota Itoophiyaa jedhamuun guyyaa heerri mootummaa federaalaa bara 1987 itti ragga'uun guyyaa kabajamuudha waan ta'eef akka magaalaa keenyaattis walitti dhufeenyaa fi tokkummaa keenya giddu galeessa taasifachuun tokkummaa biyyaalessaaf hojjechuudha jedhanii. Sadaasni 29 bara 1987 guyyaa sabaa fi sablammoota ummatoota Itoophiyaa jechuudhaan heera federaalawaa Itoophiyaa Dimokiraatawaa Itoophiyaatiin kan labsame wabii birmadummaa fi ragaa akka hawaasa bal'aa waliigala biyya keenyaatti gaaddisa tokko jalatti guyyaa itti tumamee ragga'e waan ta'eef guyyaan sabaa fi sablammoota sadaasni 29 guyyaa guddaa ta'uusaa ni beekama. Kanas waliigaltee biyyaalessaa fi sabdaneessummaa dagaagsaa imala ijaarsa biyyaa ceesisuun gahee nurraa eeggamu bahachuu qabnaa jedhan. Kanaafuu ayyaanichi walitti dhufeenya ummataa fi tokkummaa biyyoolessaa hidduumina keenya bu'uura godhachuudhaan waliigaltee biyyoolessaa tokkummaa sabdaneessa cimsuudhaan gabbisuu fi karaa dandeessisuun kabajuun waan nurraa eeggamuuf qabiyyeen ergaa ijoon bara kanaatis qajeeltowwan kan jiddu galeessa godhachuudhaan kan bocame hojiiwwan gurguddaan raawwatamaa jiraachuun isaas milkeessuudhaaf tokkummaan sabdaneessummaan Itoophiyaa akka ijaaramuuf karaa dandeessisuun hojjechuun nurraa eeggama. Itti aanaan pirezidaantii Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teeknooloojii Adaamaa fi Paarlamaatti bakka bu'aa uummata Adaamaa kan ta'an Dr. Tashoomaa Abdoo marii paanaalii jala bultii kabaja ayyaanichaa kanarratti argamuun sirnoota darban keessatti yeroo adda addaa qabsoon gurguddoo fi gaafileen garaagaraa ka'uu kaasuun keessumaa gaafii mirga dimokiraasii gaafachuu eenyummaa fi qabsoon abbaa lafummaa uummanni qabsaa'uun guyyaa gaafileen kun guutumatti deebi'uu dhabus itti mirkanaa'e waan ta'eef kabajama jedhanii kanaaf hubannoon waa'ee federaalizimii irratti fi qabsoo gaggeeffamaa ture ummatichi beekee hubatee tokkummaa biyyaalessaa fi ilaalcha waloo fi wal dhageeffachuun hojjechuu fi wal kabajee jiraachuu akka qabu dhaaman. Guyyaa sabaaf sablammootaa kabajaa jirra. Guyyaan sabaaf sablammii kun kallattiidhaan kan wal qabatu guyyaa itti seerri fi heerri keenya lafa qabate. Biyya kana keessatti yeroo adda addaa qabsootu gaggeeffamaa ture. Qabsoo adda addaa gaggeeffamaa ture. Gara waggaa 70 duuba deebinee hoolaalle biyya kana keessa gaafilee sadeen guguddaan tokko calaqqisaa turan. Tokko gaafii eenyummaati. Biyya kana keessatti akkuma beeknu zamana moototaa eenyummaan sabaaf sablammii ifatti calaqqisaan turre. Eenyummaa ofii, aadaa ofii, afaan ofii sabaaf sablammiin guddifachaan turre. Kanaaf eenyummaan keenya beekamuu qaba kan jedhu qabsootu ture. Qabsoon inni biraa qabsoo waa'ee abbaa lafummaati. Lafti kan warra baalabbaatotaa warra lafa keenya jedhanii lafa walitti qabatanii bulchantu jiru. Namni irra jiraatu namni ciisanyaa jedhamee jiru kun abbaa lafummaan qabu lafa sanirraa waan oomishu waan argatu hunda sassaabee warra abbootii lafaatiif kennaa waan tureef kun qabsoo isa lammaffaa finiinaa turedha. Qabsoonni sadaffaan gaaffiin sadaffaa guddaan waa'ee dimokiraasiiti. Mirga dimokiraasii jechuun egaa mirgi dimokiraasii kun mirga ofiin of bulchuu bal'aa qaba. Keessattuu akkuma amma jennu kana federaal steetii kana dhaabuun mootummaa federaalawaa dhaabuun mootummaa federaalawaa sirrii dhaabuun gaafii guddaa isa ture keessaa gaafii buleeyyiidha. Guyyaan har'aa kun jechuun sadaasa 29 guyyaatti gaafiin kun deebi'e jennee kaasuu dandeenya.
Hirmaattota keessaa kanneen dubbisnes yoo tokkoomne galma barbaanne gahuu ni dandeenya jechuun kaasanii tokko ta'uuf immoo wal kabajuu fi wal jaalachuun murteessaadha jedhu. Tokkummaa sabaaf sablammootaa kana kabajuun biyyaalessaaf sabdanummaa biyyaalessaatiif dhaadannoo jedhuun kan kabajamaa jiru. Kana waliin jireenya hawaasa baay'ee cimsaa keessattuu magaalaa Adaamaa keessatti sabaaf sablammiin hin jiru biyya sabaaf sablammootaan guutamteedha. Kana tokkummaa kana yoo kabajamuu baate akka biyyaatti kufaatii guddaa ta'a jechuudha. Uummanni wal ta'ee bifa tokko ilaalcha adda addaa irraa bahee akka tokko ta'u walgahii kanarratti akka hirmaatan baay'ee barbaachisaa waan ta'eef kanaafuu uummanni kun biyyattii keenya gaafa tokko ta'e jijjiirama guddaa fidnaa jechuudha. Tokkummaan bu'aan inni qabu cimina guddaa ciminaan tokkummaadhaan deemuun cimina biyyaaf qabu guddina biyyaatiif tokkoffaa guddina biyyaatiif otoo cimnee otoo wal qabannee wal dhabbiin nu jidduu jiru namni nu jidduutti nu lamaan sabaa fi sablammii kanneen jidduu deemee wal nu nyaachisu kun balaaleffamee ወይም ከራ አዳዳቲን ኑኬሳ ካኒ ጉድና ብያቲፍ ጋይ ጉዳዳ ጋይ ጉዳ ተበታ